Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu nagaa Waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jecha guyyaa har'aa kana waa'ee taabotaa waliin baranna jechuudha. Taabota jechuun maal jechuudha? Namoonni garaagaraa waa'ee taabotaa irratti shakkii adda addaa qabu. Shakkiin isaanii kun maal inni? Taabota namoonni akkamitti ilaalu yookiin immoo akkamitti hubannoo qabu kan jedhuu fi macaafni qulqulluun waa'ee taabotaa maal jedha kan jedhu mata duree kana jalatti waliin barannaa jechuudha. Taabota jechuun maal jechuudha kan jedhuuf gaafa ilaallu taabota jechuun bultoo Waaqayyoo fi ulfinni Waaqayyoo kan ittiin ibsamu kan ittiin mul'atu jechuudha. Ulfinni fi kabajni Waaqayyoo kan ittiin mul'atu. Taabonni kakuu moofaa keessatti walabummaa Israa'elootaa waliin kan wal qabatu. Israa'eloonni garbummaa biyya Gibxi jalatti waggoota 430 haala suukaneessaadhaan bitamaa erga turanii booda Waaqayyo hangafa raajotaa Musee kaasuudhaan karaa isaatiin akka walabummaa argatan isaan godhe. Biyya Gibxi keessatti Israa'eloonni garbummaadhaan jiraachaa turan. Warri Gibxi keessa jiraatan Waaqa tolfamaa waa waaqessaniif akkaataan isaan ittiin Waaqayyoon uumaa isaanii ittiin galateeffachuu ittiin danda'an karaa yookiin bilisummaa argachuu hin dandeenye. Fooninis lubbuudhaanis miidhamuudhaan jechuudha kan jiraachaa turan Israa'eloonni. Yeroo gammoojjii Siinaa qaxxaamuruudhaan imala biyya Misriitii yookiin biyya Gibxiitii gara Kaanaanitti godhan gammoojjii Siinaa keessatti Waaqayyo Museedhaaf kan maqaa Waaqayyoo irratti barreeffame Tsillaatii 2 kan abboommiin isaa irratti barreeffame akka isaaniif kennu seenaan macaafa qulqulluu ni dubbata jechuudha. Namoonni kun akka isaan ittiin gaggeeffamaniif abboommii kiyya eeganii akka isaan ittiin jiraataniif gaggeessaa isaanii akka isaanii ta'uudhaaf jechi kiyya kan irratti barreeffame isaaniif nan kenna jedhee Museedhaaf waadaa akka galee macaafni qulqulluun ni dubbata. Tsillaatii 2 kana abboommiin isaa kan irratti barreeffame isa keessa immoo kan taa'u taabota akka Museen hojjetuu fi dunkaana taabonni sun keessa bulu Museen akka inni ijaaru Waaqayyoon hangafa raajotaa kan ta'e Musee ajajee akka ture macaafni qulqulluun ni dubbata. Ammas Waaqayyo Museedhaan tulluutti ol ba'ii gara koo koottu achi turii isaan jedhe. Anis tsillaatii dhagaa seeraa fi abboommii akka sabni kun ittiin gorfamu ittiin gaggeeffamu ani irratti barreessee sitti nan kennaa jedheen. Seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 gaafa dubbifnu kan sabni sun ittiin gaggeeffamuu danda'u. Tsillaatii 2 akka isaa kenna. Tsillaatii kana irratti immoo abboommi Waaqayyo kan irratti barreeffame akka ta'e sirriitti ibsee jira. Museenis guyyaa 40 fi halkan 40 Israa'eloota irraa addaan bahee tulluu Siinaa irra soomaan Waaqayyo wajjin tureedha. Museen taabota kana gaafa fudhatu tsillaatii kana gaafa fudhatu akkanumatti lafaa ka'ee miti. Jechaa fi qajeelfama Waaqayyo eegee kadhannaadhaa fi tsoomaan turuudhaan waan Waaqayyo sabni Israa'el akka ittiin gaggeeffaman isaaniif kennu ulfinni Waaqayyo ulfinni isaa kan ittiin ibsamu kana fudhachuudhaaf gaafa deemu tsoomaa fi kadhannaadhaan ture. Ulfinni Waaqayyoos tulluu Siinaa irra ni bu'ee jira. Duumessi guyyaa 6 guutuu
tullichanii uwwisee jedha. Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee wajjin dubbate erga fixee booddee xillaatii dhugaa baatu lamaan xillaatii dhagaa warra ofii isaatii quba isaatiin irratti barreesse sana Museetti ni kenne jedha. Seera bahuu boqonnaa 31 lakkoofsa 18 fi seera keessa deebii boqonnaa 9 lakkoofsa 9 dubbisaa sirri. Museen kadhannaadhaan erga Waaqayyoon bira ture guyyaa 40 halkan 40 booda Waaqayyoon quba isaatiin abboommii kurnan irratti barreessee xillaatii yookiin dhugaa baatu sana lamaan Museetti ni kenne. Amma egaa xillaatii kana kan kenne Waaqayyo. Abboommiin yookiin jechi irratti barreeffame jecha Waaqayyooti. Harka yookiin quba Waaqayyootiin abboommiin kun irratti barreeffame. Wanti guddaan nuti hubachuu qabnu taabonni Waaqayyootu fedha isaatiin namaaf kenne malee kan namni ofii isaatii uummate miti. Namoonni tokko tokko akka namoonni yookiin warri nuti ortodoksii taane fedha keenyan jaalala keenyan barbaanne taabota ofii keenya uummanne itti tajaajilamnutti kan laalanne jiru. Isumayyuu immoo akka waan waaqa tolfamaa ta'etti kan lakkaa'an jiru. Kuni dogoggora guddaa. Taabota Waaqayyotu jaalatee barbaadee filatee quba isaatiin abboommii isaa kurnan irratti barreessee sabni kiyya ittiin haa gaggeeffamanii keessatti of ilaalanii jecha kanaan haa eeggamanii seera kiyya irraa akka hin darbine ittiin haa bulan jedhee kan kenne Waaqayyo. Waaqayyotu jaallate. Waaqayyotu filatee saba kanaaf laate. Waaqayyo jaallate immoo eenyullee jibbuu hin danda'u. Waaqayyo tulluu Siinaa irratti Musee wajjin dubbate erga fixee boodadha kan jedhu Macaafni Qulqulluun. Xillaatii dhugaa baatu lamaan gabatoota dhagaa warra ofii isaatii quba isaatiin irratti caafe sana Museetti kenne jedha. Seera bahuu boqonnaa 31:18 sirriitti dubbisaa. Waaqayyo ofii isaatii Museetti kenne jedha. Museen waan ofii isaatii hojjetee saba Israa'eliif geesse miti. Taabonni xaahotii miti. Harka namaatiin kan hojjetame miti. Harka Waaqayyootiin kan hojjetamedha. Nutuu biyyee irraa harka Waaqayyootiin hojjetamne. Wanti Waaqayyoon hojjete kun immoo xaahotiidha yoo jennee kan shakkinu ta'e. Nutiyyuu dhalli namaa kun biyyee irraa harka Waaqayyootiin hojjetamne. Kanaafuu nutuu xaahotiidha jechuudha akkas taanaan. Wanti Waaqayyoon hojjete wanti Waaqayyoon kabaje kabajamaadha malee waan xuraa yookiin akka xaahotiitti waaqa tolfamaatti hin lakkaa'u. Namni taabota isa Waaqayyoon harka isaatiin hojjete isa Waaqayyoon ofii isaatii qulqulleessee quba isaatiin irratti barreessee saba isaadhaaf kenne sanaan xaahotiidha jedhee shakku dhala namaas Waaqayyoon biyyee irraa uumee tottolchee bareechee bifa isaatti fakkeessee hafuura jireenyaa itti baafatee kan uume xaahotiidha jechuudha akkas taanaan. Mataa isaa namichi ofii isaatiin ani xaahotiidha ofiin jechaa jira jechuudha. Wanti Waaqayyoon kenne wanti Waaqayyoon tolche xaahotii miti. Waaqayyo xillaatii sana irratti jedha abboommiiwwan kurnan irratti barreessee jira jedha. Seera bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaanee gaafa dubbisu. Abboommiiwwan kurnan kunis jedha anaan alatti waaqota biroo hin waaqessini jedha. Anaan alatti waaqota biroo hin waaqessini. Taabonni waaqa jechuu osoo hin ta'in Waaqayyoon akka dhalli namaa waaqummaa isaa baruuf ulfinni maqaa isaa akka ittiin ibsamuuf anaan alatti waaqa biraa hin waaqessin jedhee mallattoodhaaf saba kanaaf akka ta'uuf kenneef seera ittiin jiraatan. Taabonni waaqa miti bultoo waaqati.
Namoonni tokko tokko gara dogoggoraatti kan nama oofan jiru. Taabotaan waaqa jettanii waaqessitu. Ortodoksiin taabotaan waaqa jettee waaqessitee hin beektu. Taabonni bultoo waaqati. Bakka waaqayyoon irra buufatu. Namni iyyuu bultoo qaba. Bultoon isaa maaliin mana jireenya isaati. Bakka keessa bulu. Bakka keessa jiraatu. Waaqayyoos bakka inni bulu bultoon isaa ulfinni isaa kan irratti ibsamu tokkoffaan taabotaan. Kanaaf anaan malee waaqa biraa waaqessin jedhe. Lama maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkanumaan hin waamin, akkanumaan hin kaasin jedhe. Galataaf yoo hin ta'in, faarfannaadhaaf yoo hin ta'in, barumsaaf yoo hin ta'in, yeroo dhiphinaatti yoo hin ta'in, akkanumaan bakka adda addaa teessee maqaa waaqa kee uumaa keessa kabajamaa isa ulfaataa sana akkanumaan hin kaasin jedhe. Kun abboommii isaati, seera isaati. Namni akkanumaan maqaa waaqaa waama. Akkanumaan sobee maqaa waaqatiin kakata. Waan dhugaa hin taane nama biraa ittiin amansiisuudhaaf jecha maqaa waaqaa waama. Kun sirrii miti. Maqaa waaqa kee akkanumaan hin waamini. Sadi guyyaa sanbataa qulqulleetti yaadadhu jedhe. Sagalee waaqayyoo kan itti lallabamu, nama rakkate kan itti gaafatan, dhukkubsataa kan itti gaafatan, hojiin gaarummaa kan itti hojjetamu, waaqayyo guyyaa sana kan itti qulqulleesse, guyyaa sanbata qulqulleetti sana yaadadhu hin dagatin, hojii hamaa ittiin hojjetin. Anaaf biratti qulqulleettiidha, kabajamtuudha waan taateef guyyaan kun. Kun seera waaqayyooti. Afur dacheen ani waaqayyo gooftaan kee siif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf abbaa fi haadha keef kabaja kenni jedhe. Dahanii kan si guddisan baay'ee sitti dadhabaniiru, ulfina sirraa qabu isaaniif kabaja kenni jedhe. Dachee ani waaqayyo sii kenne kana keessa bara dheeraa akka jiraattu, eebba argattee akka jiraattu abbaa fi haadha kee kabaji. Kun seera waaqayyooti. Shan hin ajjeesini jedhe. Waaqayyotu kabajee uume. Lubbuun takkallee waaqayyoon biratti kabaje qabdi. Waaqayyoon bifaa fi fakkaattii isaatiin jaalatee bareessee kan uume. Lubbuu nama takkaallee akkanumaan dabarsitee ajjeestee waaqayyoon hin gaddisiisin. Kanaaf hin ajjeesine. Yoo ajjeeste immoo sitti faradamaa. Du'a bara baraa adduu taa'e. Kun abboommiidha. Kun seera waaqaati. Taabota irratti kan barreeffame kana. Jaa inni ijjiin sagaagalin jedha. Waaqayyo Addaamii fi Hewaan kabajaaf ulfinaan gaa'ela kabajamaa eebbifamaa kenneef. Gaa'elli eebbifamaadha. Iddoon ciisichaas eebbifamaadha jedhee kenne. Horaa baay'adhaa jedhee isaan eebbise. Addaamii fi Hewaaniif Addaam kenne. Kanaan ala homaan kennineef. Siifis waaqayyoon yoo si barbaachisa ta'e akka qulqulluun Phaawulos dubbate yoo dandeessan akka kootti jiraadhaa. Gaa'ela malee, yaada gaa'elaa malee jiraachuu dandeessu. Lakki ani qorumsa foonitti hin galu, waaqayyoon hin gaddisiisu yoo jettan fuudhaa seerumaas jedhu. Kanaan ala immoo yaada addaa keessa yoo galtan sagaagalummaa jedhama. Sagaagalii jedhe. Waaqayyo immoo kanan jaallatu. Kun seera waaqayyooti. Torba hin hatin. Hojjedhu. Kan hojjettetti immoo waaqayyoon kadhadhu. Eebba irratti naaf kenni jedhi waaqayyoon waammadhu. Kanaan ala immoo qabeenya namaa fuute hin hatini jedhe. 8 nama irratti sobaan dhugaan bahin jedhe. Eeyyaniin kee eeyyee haa ta'u. Dhugaan kee dhugaatu, sobni kee sobaa haa ta'u. Kanaan ala soba fuutee dhugaatti hin fakkeessin. Dhugaa sobaan hin jijjiirin jedhe. Waliin hin dhahin, waliin hin makin. Waan dhugaa dhugaa jedhe, waan soba soba jedhe. Waan sirri sirriidha jedhe. Waan sirri hin taane sirri miti jedhe malee waliin dhooftee sobaan dhugaan bahine. 9 waan namaa nawuun jedhe. Hawwii yoo qabaatte waaqayyotti himadhu, hawwii garaa kee waaqayyoon akkasii. Kanaan ala immoo kan namaa fudhachuudhaaf osoo kana baluu kun kan kuyya ta'e jette hawwiidhaan waan namaa hin fudhatin jedhe. Waan namaa kan fuudhamu harkaan qofa miti, hawwiidhaan ni fuudha. Kun cubbuudha jedhe. 10 nama hunduma akka mataa keetti jaalladhu jedhe. Ofii kee ni jaallatta yoo ta'e namni of jibbu hin jiru. Harki kiyyaa sirrii miti jedhee namni harka isaa muree ofirraa gatu hin jiru. Maaliif? Qaama isaa hin jaallatta waan ta'eef. Akkuma qaama kee jaalattu, akkuma mataa kee jaalattu kanatti
ofii kee akkuma jaallattu nama biraadhaafis jaalala qabaadhu. Kun egaa seera Waaqayyoo isa taabota Tsillaatii irratti barreeffamee Waaqayyoon saba Israa'eliif karaa gaggeessaa saba Israa'el Museetiin dhala namaadhaaf kenne. Egaa asirratti wanti isin hubachuu qabdan taabota kan jennu kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti namoonni garaagarummaa qabaa jedhanii haasa'u. Garaagarummaan isaa kun maaliin osoo hin hubatin kan waliin dhaantu. Kakuu moofaa keessatti taabota kan jedhamu kan Tsillaatiin keessa taa'u. Tsillaatiin inni jedhame immoo abboommi Waaqayyoo quba Waaqayyootiin kan irratti barreeffame. Tsillaatiin abboommi Waaqayyoo irratti barreeffame kun kan inni keessa taa'u taabota keessa taa'a. Walumaa galatti gaafa waamnu akka waamicha kakuu moofaatti kanneen lamaan kanaan taabota jennee waamna. Malee taabonnis kophaatti mataasaa kan of danda'e qaba. Tsillaatiinis mataatti maqaa mataasaa of danda'e qaba jechuudha. Taabonni bultoo Tsillaatiiti. Tsillaatiin immoo abboommi Waaqayyoo kan irratti barreeffame. Waaqayyo immoo gaafa waan kun akka hojjetamu ajaju akkana jedhe. Taabota dheerinni isaa 2.5 dalgeen isaa 1.1 irraanoleen isaa 1.1 ta'u muka laaftoo irraa tolchii. Keessa isaa fi duuba isaatti warqee qulqullaa'aa uffisii jedheen Museedhaan gaafa tolchu. Jalqaba tolchee Tsillaatii san irratti jecha isaa barreessee Museetti kenneera. Lammaffaa immoo akka Museen tolchuuf Waaqayyoon isaa abboomeera. Akkamittis akka inni tolchu itti himeera. Namoonni tokko tokko taabonni mukaa jedhan. Taabonni mukarraa tolfame bultoo Tsillaatiiti. Tsillaatiin jechi Waaqayyoo kan irratti barreeffame sun kan keessa taa'udha. Taabonni mukaa hin barbaachisu yoo jedhame namni iyyuu biyyoodha hin barbaachisu yoo akkas ta'e. Jabina kan qabu biyyoodha moo mukatirra jabina qaba yoo jettan mukatirra jabina qaban. Garuu immoo jabina mukaa kana tuffannee lakki taabonni muka hin barbaachisu yoo jenne namni iyyuu biyyeedha hin barbaachisu akkas taana. Kun yaada namaati malee yaada Waaqaa miti. Waa Waaqayyo ni barbaachisa jedhee kenneen hin barbaachisu jechuun mataa isaa iyyuu cubbuudha. Waaqayyo walitti bu'uudha. Ani fakkeenyaan isiniin jedhe malee yaada kana keessaan. Waa Waaqayyo ni barbaachisa jedheen hin barbaachisu hin jedhu. Namni biyyoo irraa uumame eeyyee biyyoo irraa uumame. Garuu biyyoo irraa waan uumameef biyyoo hin jedhamu nama jedhama kabajamaadha fakkaattii Waaqayyootiin kan uumamedha. Taabonni mukarraa tolfame malee muka miti. Taabotadha maqaan isaa jijjiirrameera. Teessoon nuti irra teenyu mana keessatti gaafa tolfamee ispoonjiin irratti uffifamee kaawwame muka jedhamee waamamu soofaa jedhamee waamamu. Maqaa isaa jijjiirrameera jechuudha. Waaqayyos taabonni mukarraa hojjetamu malee mukadhaan jenneen taabota jedheen. Kanaaf waa Waaqayyoon jaallate anaan jibbuun lakki ani immoo nan jibbaa nan mormaa yoo jedhe mirga isaati namni. Maaliif ibiddis kinooti bishaanis kinooti kan barbaadde keessa harka kaa'e jedhe. Kan Waaqayyo jedhe yoo tole jedhee fudhate sayyoo lakki yoo jedhe immoo dhiibbaa achirraa dhufu miidhama achirraa dhufu kan fudhatu isadha waan ta'eef. Kanaafuu bifa kanaan tolchii warqee qulqullaa keessa falaanitti uffisii. Isa irrattis immoo naannawaa isaatti gonfoo warqee godhii fi amartii warqee 4 tolchii miila isaa arfanitti lama gara tokkoon lama immoo gara tokkoon itti baqsii. Teessoo araaraa sana taabota irra kaayii. Taabota keessa ammoo dhugaa baatuu yookiin immoo Tsillaatii ani siif kennu sana kaayii jedhee akkaataa ittiin tolfamu akkaataa ittiin kaawwamu Waaqayyotu Museetti hime. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 10 irraa kaanee gaafa dubbisu. Museenis akkuma ajajame Tsillaatota lamaan sana tolchee taabota yookiin bultoo Tsillaatii keessa kaayee jira jedha. Kanuma dhugaan jiru.
waan haaraa Museen raawwatan jiru waa Waaqayyo isa ajajeenan taabota tolchi jedheen akkaataa dheerina isaa itti meera maalirraa akka tolchu itti meera hunda isaa ajaja kana fudhatee ni tolche. Tsillaatii Waaqayyoon abboommii isaa irratti barreessee isaaf kenne sana immoo tsillaatii sana maal keessa kaa'e taabota keessa kaa'e jenneera. Jalqaba irratti maal jenneera? Taabota jechuun bultoo tsillaatiiti jenna. Choo kana fakkaata dhugaan jiru. Museenis tsillaaticha fuudhee taaboticha keessa kaa'e jedhee seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 20 irrattis kaa'e. Kun kaakuu muufaa keessatti taabota jechuun maal jechuu akka ta'e tsillaati jechuun maal jechuu akka ta'e bal'inaan kan nuuf ibsu kan nu barsiisu kan nu hubachiisu. Namoonni tokko taabonni kakuu muufaa keessatti Waaqayyo irraa fudhatame rakkoon qabu sirriidha yeroo sanaa. Amma immoo kakuu haaraa keessatti seenaan taabotaa kun jijjiiramee akkaataan itti baatamus akkaataan itti kaawamus garaagarummaa qabaa jedha. Eeyyeen garaagarummaa ni qaba. Garaagarummaan taabota kakuu muufaa fi taabota kakuu haaraa maaliin kan jedhu immoo bal'ina isaa kutaa itti aanu kutaa lammaffaa keessatti waliin ilaalla. Waan hubattan waan isinii gale waan barattan kana hubannoo keessan komentii jalatti nu ibsa. Gaafii yoo qabaattan kana waliin wal qabsiisee akka isinii deebisuuf komentii jalatti naa barreessaa. Yeroo nafe yeroo eebbaa isiniif haa ta'u kan nu barsiise maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Wasbaat ለእግዚአብሔር።